positive jedhanii lafa kaa'u namoonni baay'een it was a positive step forward miti this is a positive miti constitution inis afaan biraa recognize yammeona godha waan ta'eef gaaffiileen kuni amma itti hojjechaa irra jechuu danda'a malee deebiinis yoo ta'e deebi'aniiru jedhamuu hin danda'amu gaaffiin saba tokko iyyuu hin deebi'u guutummaa guututti let alone waggaa 5 dura jijjiirama dhufee fi waggaa 30 dura at least federalism dhufeerra there is going to be a long term garu recognize goona qabsoon kuni namni tokko calluma dhanii gaara jiru maal hojjetu kan jedhamus jira innis sirrii miti because the question is going to be at the end akka raajin kaasee is it really worth it haati oromiyaa boosheedhaa fi gaaffiileen qabnu kuni otoo walitti dhufanii dhani qaamoliin lamaan kuni gaaffii kana hiikuudhaaf plaanii qabatamee charter dictate kun yeroo kana irratti kana goona jedhanii walii galanii waliin hojjechuu irratti kan isaan walitti fidu produce gochuu irraa isaan kan dhaabu maaltu jira amma obstacle kan jettan irratti akka haasoftanii fi I want you to point out the main obstacle is this and it's not going to be PP akkas jechuu hin dandeessan akkas ka yaadan nan beeka akkas akka yaadamu nan beeka amma warri PP deeggaranii the main obstacle is ijoolleedha jedhu waboodha isaan barbaadanii mari'atanii hin godhanii hin hojjetanii isaanii jechuu barbaanna miti warri wabooma deeggarru the main problem is mootummaadha isaan akkas godhanii kana jedhanii kana didanii kana godhanii jechuu barbaanna gama lamaaniin iyyuu akkas jechuun barbaadu so your answer should not be the main problem is my opponent your answer should be the problem other to why maalif akkas godhu maalif akkas gochuu dadhabanii kan jedhu irratti kanadha rakkinni inni guddaan kanadha maalin dhugaa dubbanna taanaan kuni aangoodha miti aangoo eegsisuu irratti urursaadhaan namni aangoo eegsisu beennu aangoonis humnaan malee seeraan wal harkaa fudhachuunis hin jiru so walii hiruu fi humna amma tokko wal jalaa fudhachuutu nurra jira waan ta'eef what is the problem the main challenge is it is difficult for the government to do this and it's difficult for Wabo to do this see isn't it Malay the main problem is Abiy Ahmed or Shimalis Abdisa or the PP government jakata Malay kan nu jechaa turre as keessatti namoota yaada isaanii hubannaa kanarratti hubannoo sirrii qabnaa itti dhiyeenyas qabnaa kana hubannee irratti intalleerra kanan deeggara kan jedhu malee ani bakka buufatee kan jedhu hin jiru abbaan saayyuu as dhufee baluun bakka na buufateera yoo jedhe it's upon their own ofiisaatiif jedha malee namni kun bakka bu'aadha jedhee namni isaaf dhageettii guddaas dhageettii gadaanaas itti laatu hin jiru. Achi buttanii kondominiyeemii ijaartaniitu faannoodhaaf kennitani. Faannoon irratti keessaa gadi bee Finfinneetti gadi yaa'ee yeroo kuwaasii taphatamu gaallaa nuun jedhee nu arrabsaa jira. Isiniinis dabalatee isin arrabsaa jira. Kan kana godhe isini millions birrii miliyoona dhibba yeroo garaagaraatti laattanii sababa ispoortiitti sababa maalitti jettanii faannoo hidhachiistani. Latu jira, dheebuutu jira, ongeetu jira, saawwatu dhumaa jira, hin dhossitu. Ammallee busaan bakka garaagaraatti Oromiyaa keessatti nama fixaa jira. Hin dhossitu qoricha ija tokko namatti kennaa jirtani. Akka Oromoon lafarraatii dhumuu barbaaddu jibbaddaa isinirraa qabaanne. Kan of qabnee gaafii Oromootiif jedhee waraana banee lolee lolchiisee 93 galachin deebi'an ammallee. Sanaan booda seera biyya kanaa lafa kaa'ee waa'ee barnoota seera barnootaa lafa kaa'ee daangaa Oromiyaa lafa kaa'ee sanaan booda gatee baqate. Challenge gochuu dadhabee jechuudha. Oromoon kuffisuu hin dadhabne rakkinni Oromoon qabu durii kaasee mootummaa dhiibee kuffisuu rakkina hin qabu. Dhiibee ni kuffisa mootummaa bulfachuu rakkina qabu. Haile Sillaasee gadaa'anii dargiitti kennanii biraa deebi'an. Waliin wal fixan. Darguu dhufanii haa'anii wayyaaneetti kennanii Eertiraatti deebi'an. Ammas sanumatti hin deebi'an jechuudha. Kooziin har'a jiruuf
Kooziin neengadda jiru tokkoo miti. Hinnarraa gaafii diimokiraasiiti. Gaafii misoomaati. Gaafiin Oromoo qabu amma saaxiqa. Gaafii du'aaf jireenyaa keessa kan gashe ijoollee Oromooti. Oromootu waliigaluu dadhabee rakkina keessa galche malee Oromoon ofii isaatii ka'ee wal faana dhaabbatee gaafii seeraan deebi'uu hin qabne hin qabaa. Seerri mootummaa gaafii koonaan deebisuu waraanaan hin deeffadha jedhee hin kaane Oromoon. Oromoon sa'a kana seera ofii isaatiiti dhiigni itti gannamee lafeen itti cabee seerri biyya kanaa seerni federaalaawii dimokiraasawii riippaabilikii ta'e. Kan Oromoon itti cabee dhiiga isaatiin fide lafa kaa'ee ittisuma cabsuu dhaqe isuma kaleessa ofii isaatii dhaabe kanuman cabsa jedhee waraanaan laga seenee jechuudha. Oromoo bulchaa jira amma. Shimallis Abdiisaa Ulfaata jechuun warra chaartarii irratti mallatteesse tokko isa. Abbaa Shimallis Abdiisaati. Qorachuu dandeessu. Kanaaf ispeeshaalii Oromoon anaa wanta jedhamu hin jiraachuu hin qabu jechuudha. Gaafii Oromoo namni wallaale hin jiru. Har'a warri jiru immoo jenereeshinii qubeetu jira. Akkuma keessan kan Oromoof gubatu jira. Gaafa afaan federaalaa afaan hojii federaalaa afaan Amaaraati jedha. Gaafii sana deebisuuf afaan Oromootiin manni barumsaa naannaa jiru hundatti banamaa jira. Allaansii barbaadamaa jira jechuudha. Gaafa harka baas jedhan nama gargaaru giraajuwaalii wanti deebi'aa jiru jira jechuudha. Kanaaf numa qofatu deebisaadha rakkinni. Ana Oromoo ispeeshaal Oromoodha wanti jedhamu jiru. Hundumtuu Oromoodha. Oromoof hin dhukkubsata. Keessa ture. 70 keessa ture. Har'a jiraa kan jedhudha. Gaafiidhuma bara san qabanneetuma haga dhumaatti deemna yoo jedhame waan nama baasuu miti. Amma bee gaafiin uummata Oromoo jijjiirameera. Nuti hin jijjiiramne malee wajjin. Baay'een keenya isuma bara san warri duraanii sun fudhatanii gadi baasan qabanneeti. Isuma haasaa jirra. Garuu gaafiin jijjiirameera. Self determinationidha moo self administrationidha gaafiin tokko kan jiru. Inni self determination kan jedhu sun bira jijjiiramee self administrationii haa ta'u biyyuma Oromoon Itoophiyaadhaan adda ta'ee jiraachuu hin danda'u. Iddoon birootuyyuu kan keenya bal'achuu qabnaa miti Itoophiyaatti Horn of Afrikaatti achi guddachuu qabnaa isa bira darbinee galaana diimaa achi ce'uu qabnaa jechaa jirra. So gaafiin jijjiirameera jechuudha. Kanaaf gaafii kaleessaa irra dhaabbannee wanna jechuun dandeenye. Garuu maalidha? Wanni tokko sirriitti waliigaluu kan qabnu. Abaawoon gaafii uummata Oromoo qabatee gadi beesuuni kireeditiin qabu jechuu koo miti. Kireeditii guddaa qaba. Dhiibbaadhuma santu gaafii dhalchaa dhufee dhiibbaa gochaa dhufee har'as sadarkaa irra geenye kanaan kan ga'e gaafii kaleessa isaan kaasanidha. Abaawoon immoo erga gaafii kana kaasee uummata Oromootiif deebii maal deebise kan jedhu immoo gaafachuu qaba. Waggaa 40 wayi qabsaa ture uummata Oromootiif gaafiin deebise maali yoo jedhe anaaf gaafiin deebiin jiru. Garuu erga badhaadhinni immoo keessa alaa erga dadhabame keessa uummanni qeerroon hooggantoonni har'a namoonni tokko viidiyoo jedhanii tuffatan sun walgaanii erga qabsaanii booda gaafileen hedduu deebi'aniiru. Maal keessa taa'ee deebise badhaadhinni? Qormaata adda addaa keessa taa'ee waraana keessa taa'ee waraanni kaabaan ture sun waraana salphaan ture. Aktaroonni isaanii hedduudha. Paartii kana Boorana akkamitti uummata Booranaa beelaan fixa jedhamee yaadda. Quba akkasitti walitti qabanii maqaa wal balleessuun hin ta'u. Eenyutti quba qaba jennee mee of haa gaafannu. Sa'aatii 2 caalaa akkas hin taa'u. Garuu mariin kun marii baay'ee barbaachisaadha. Marii akkasii gochuutu nurra. It's really indicative of what we are dealing with. So point out wanta tokko godhee daqiiqaa kanarra gabaabbatuun isin ilaadha. Ergan point out godhee booddee isarra waan jettan dhaga'ee wal biraa deemna. Garuu the past history of Oromo ideology is very important for the current situation. Yeroo darbe keessaa ideology yookaan yaadolee Oromoon qabanii gurguddaa lamatu ture yeroo sana har'as jiru jecha. Itoophiyaa biyya jedhamtu kana keessatti Yiknoo Aምላክ 1280 kan Abisiiniyaa yookaan Selemoon Daayinaastiin erga dhufee booda Oromoon gadaa siistemiitti jiraatu erga jalaa badee booda
ideology gurguddaa lamaan jiraachaa ture. Har'as isatu wal nu fichisiisaa jira. Isa ittaanu maalaa goonu isa jedhu. Innis maali? Itoophiyaa kan jedhamtu kana faana jiraanna moo? Kanatti sila kaasaa turte namni baay'een ejjaa ture. Lakkisaa Itoophiyaa kana faana jiraanna yeroo jedhan keessaa revolutionary persons heroota baay'ee dhabneerraa. Kanaaf hiree ofii murteeffachuun sun murteessaadha jedhanii warri qabsaan jiru jecha. So basically warra mootummaa keessa jiranillee kan paartii siyaasaa ta'ee kan akka KFO faallee olaaltanii Itoophiyuma amma jirtu kana faana dimokiraatessinee Oromoon isa keessa mirgi isaa kabajamee jiraachiifna warra jedhan tiimiin kun. Just like Abdiisaa Agaa Hailee Fidaa warra turan jecha. Warreen kaan immoo kan akka Taaddasaa Birruu, Maccaaftuu Lamaa, isa fuuldura Elemoo Qilxuu, warra Baaleessi maqaa dhaaman revolutionary peoples paartiloon akka Maccaaftuu Lamaa zan abaa'oo kan dhale immoo no way hawwayyu Oromoon hiree ofiisaa murteeffachuu mala malee akka kanaatti yoo jiraate Oromoon hin dhumaa hin du'aa furmaata argachuu hin danda'u kan jedhu ijoo dubbii kana lamaantu jira jechuudha. So we need to really understand this very critical ideological history in Oromo. Na yoo kana gara tokkotti geessine isa taa'ee lolu similarity an isaan qabanii constitutional wise similarity wal fakkaata. Constitutionally kan amma uumamee jiru contribution ijoollee isaa afaaniin barsiifachuu hin danda'u right now, which means afaan ammayyuu afaan sun afaan empire tokko waan language policy sun ni jiraata. So opportunity nuni qabnu Oromummaaf constitutionidha. Kana ilaalleet gara tokkotti deemuun dirqama ta'a. Inni kaan challenge nu ta'uu malu power apparently anatu qabaata. So power sana sharing godhuudha, economy sharing godhu kan jedhu karra lamaanu ni mul'ata. So power sharing jiraachuu qaba. Power sharing yoo jiraanne kan ammayyaa boon kan inni ammayyoona wanti godhatee qabsaa jiru walabummaa miti bilisummaadha. So bilisummaa booda uummata Oromootu hiree ofiisaa murteeffatu qabsaa miti kan murteessu uummata. So inni qabsaa'eeti uummata qabsaa'eetu hireesaa ofii murteeffata. Uummata qabsaa'eetu haasa'ata. Uummata kana faana jiraadha. Yoo barbaadee adda bahee jiraadha kan jedhu uummata. So kana kan sirriitti clearly adda baasnee haa beeknu walabummaa versus bilisummaa jechuudha. Inni kun baay'ee murteessaa. I think sa'aatiin koo hin deemaa tiitii jira. Ani gadaallee naasonni baay'ee. Ijoollee kana biyya alaarraa biyyatti waamnaa. Saba keenyaa dhiiga keenyaa jennee yogguu isin simachuun duras waan hedduu wal faana hojjennee jirra. Haaluma sanaan nagaa ture amma ta'e jechuudha. Sana booda walirraallee baallii fuuchuu sadarkaa sana geenyee turre. Hingaa jennee qaamolee adda addaa wajjin sinii galuu danda'a milineema daraashitti waan geggeessine jechuudha. Sana booda mootummaa fonqolchuudhaaf humni yaales jira. Achi nutti dhagaamee jira isa guddaa jechuudha. Oromoon abbaa biyyaa ta'ee jira. Gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii sana deebifannee jirra. Sanaafiyyuu haamilee gaarii keessa osoo jirru akka tasaa wanni kun nu mudate. Fincilatu nu mudate akka Oromiyaatti jechuudha. Fincila keessaa. Sanumaan gaddinee jirra. Achirrattis gadda keenyaafis deebii cimaa ta'e walitti bu'iinsis uumamee jira. Sirriitti waan beekuun barbaachisaa ta'e jechuudha. Humna kanaa wajjin humni kun qoqqoodamee abbaa torbee ta'ee shanee ta'ee waboo ta'ee diddiigamee bosonas kan seene jira. Kan biyya keessa taa'es maatiis kan fixaa ture jira jechuudha. Kan saba kana saamaa tures jira. Kan ejjeesaa tures jira jechuudha. Sanatu nu mudate. Achumarraan nuffii keenya illee qabannee maal gochuu qabaannaa isa jedhu sadarkaa kanarra geenyee jira. Gaaffiin Oromoo deebii raayee kan jedhu daangaadhaan wal qabatee daangaa Finfinnee nutu bulcha. Finfinnee sirriitti nutu bulcha. Finfinneen kan Oromiyaati. Akka kan Oromiyaa ta'uu ishee mirkaneessuu barbaachisaadha jennee
afaan Oromoo afaan hojii amma eegalee jira. Amma jechuudha. Almost ji'a achi darbeerraa eegalee wanni baasnee waajjiraaleetti afaan Oromoo ijoolleen dorgommii jechuudha. Hojii ijoolleen afaan Oromoo Amaariffa hin beeknu jedhanii gonkumaa ijoolleen hojii dhaban hin jiran. Sana sirriitti hojjetaa jira gadi buunee jechuudha. Amma miliyoona fudhanne maal kan jedhu mootummaan shafxiin waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee uummata jeesaa jirudha kan sila kaaste. Uummata keenya beelaanis waan adabuu dhiisaa namni walitti dhufee Oromoon mooraansaa haa cimu kanuma jedhuun kaafadhaa yaada kootani paartii kamuu bakka hin buune miseensa dhaabaa miseensadha akka raajittiin kaafadhe akka Oromootti immoo kana dhiinsuuf waan nurraa eegamu agoon ayyaanaan cubbuusaa baateera tilis walitti fidee nama dubbachiise bakka jirrutti mi'ammuma kana agoon hundi keenya waan jiru keessa teenye iyyuurra Oromoon akka walitti dhufu Oromoo caaluu qabu Oromoon caalani paartiin siyaasaa baay'ina Oromoo caaluu qabu akkas taa'adheeffannuun jedha galatooma. Maffa maqaa koree teeknikaa maaliin jedhanii waraana meeshaa hiikkachiisanii fidan. DDR sun otoo hin xumuree lola gaafa walitti banan. Sadaffaan ilma abbaa gadaati jecha dhaxxanii abbaa gadaa ajjeestanii dhuftanii wabootti gaafa qabattan sana. Arfaffa uummata Oromootiin isteet miidiyaadhaan dhuftanii jaalmarroo dirribaa nama jedhamu du'eeraa jettanii isa sadii namatti himtanii bada. Qaana'uu turra ture namni. Qaanfachuu turtan kan uummata Oromooyyuu dhiifama gaafachuu qabdan kijibdaniitu uummata. Inni kan biraan nagaa barbaaddu. Yes, nagaa sana barbaaduudhaaf abaa'uu waboon maal lafa kaate. Lafa kaate. Isa jedhu isa jalqabaa ture. Marii isa jalqabaa. Where is the problem? Except everybody except Kabbade and Dr. Duga had the opportunity to actually go through that first phase. Isa jalqaba sanarratti haasawirratti argattanii turtanii hiree gootanii tun quufamu. Quuqamni wanti nama miidhamuun kuni siyaasa isin deeggartanis wal morka keessa darbee wal ajjeesaarra bakka jiru waan ta'eef ebaluun kana isin kanadha sanadha jettanii achi respoonsii walii laachuutti kaatanii jechuudha. Kuni maal nutti agarsiisa? Amma isiniin bileemii gochaa hin jiru. We're just trying to set a pattern of conversationii asirratti akka uummataa haasofna. Namuma tokkotu ani siyaasa wajjin representation qaba kan jedhee jira isatti sitti meera as keessa representation kee akka representative sitti na haasofnu asirratti because we're looking for deeggartootadha siyaasa hubannoo siyaasaa kee dubbattaa jenneerra hundumtuu keessan akkasumatti dubbattani waan ta'eef akka sabaa yoo hogganamaas ta'e sabuma keessaa bahe waan ta'eef akka sabaatti gaafa ilaallu gara marii fi gara waliigalteedhaaf akka hin deemne danqara wanta nutti ta'u tokko isa kanadha seera marii eeggachuu dadhabu lammaffaa sticking pointii gaafa goonee ilaallu yeroo hundaa gama sana jira dubbiin. Isaan kana godhanii sana balleessanii kana nutti godhanii kana nutti hidhanii jenne godhanii nu ta'a. Garuu a little bit introspection, little look into internally, what is my contribution for this? Moo callu madanii isaan tun naxaxee na qabatee as taa'aa jira gama kootiin jechuudha. Raajiin agarsiisaa ture kaameraan sun. Just imagine. Solution gaafa we are not looking for some fancy solution. Ijoollee keenyaati. Waa'ee jiraachuu uummata keenyaati. Mootummaan otoo jiru, mootummaa maallaqa qabu, mootummaa qamadii oomishee biyya alaatti gurguruudhaaf kaka'aa jiru otoo jiru, rakkina kanarraa kan ka'e namni keenya medisinii argachuu dadhabee, nyaata argachuu dadhabee, sababa walitti bu'umsa kanaan, sababa qawween harka lama irratti jiraachuu kanarraa kan ka'e Oromoon gidduurratti ammam dararamaa ammam gaagamaa jira. So rakkina amma kaastan hundumaa isa dhugaas jettanii isa sobas jettanii gama PP'dhaan ka'e gama woboodhaan ka'e hundumaa baaskeetii tokko keessan kaa'aa ture asirratti otoon barreessu baaskeetii guddaa tokko keessa kaa'ee